Hiriyaanti yeroo darbee jaarsa madaamititu ulfeessee ulfajji alamaati kan isiniin jedhe san jechuudha. Ulfajji alamaa keessa jirti. Amma mucayyoon akka carraa akka hafe beekte malee duraan hin beekne ture jechuudha. Egaa mucayyoo sani maal irra geesse kanaan jedhanii na gaafatanii akkasuma immoo baasillee yookiin immoo namtichi biyyaa galchuu osoo madaamiin hin beekini jechaa jirtan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoon isin haa baay'atu. Ana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba isinis akka nagaa taatan immoo abdii guutuun qaba jecha. Egaa hordoftoota kooyi warroonni chaanaala kiyya faaraa taatanii sabiskiraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtan immoo hedduu galatooma ulfaadhaa isin jedha. Egaa obboloota koo baay'ee nama gaddisiisa. Ani mucayyoo kana Facebook irraa nan baradhe malee waan qaaman ishee beekuu miti. Facebook marraa wal barannee achirraa wal barannee baqa sabuma Facebook irraa wal barannee baqa walii bilbila jechuudha. Walii bilbila jechuudha. Erga dhuftee jechuudha. Amma isinitti meetiin jira ji'a waggaa lama fixuudhaaf ji'a 5 tafe. Ji'a 5 hafee jechuudha waggaa 2 siiftachuudhaaf. Mucayyoon kun akkuma isin jedhee akka carraa ta'ee kan namichi akkas godhee ture namtichi immoo hin beeka wanta inni hafes hin beeka namtichi yeroo dura wanta inni akka hafe hin seene ergasii kan barate jechuudha namtichi kun ergasii kan barate garuu ergasii wanti barate sun immoo wanta godhin jiru garuu amma namtichi lakkoofsa isaa naa kenni jedhee lakkoofsa isaa irraa fudhadhee jennaan namtichi na jalaa kaasuu dide jechuudha ana na jalaa kaasuu dide jechuudha itti bilbilee tana na jalaa kaasuu dide jechuudha. Amma mucayyoon immoo ammallee rakkina cimaa keessatti maaliif hojjettanii gaafa niitiin tun irratti beekte yookiin ulfa ishii guddatee irratti beekte rakkoo cimaa keessa galte jechuudha. Innaa waan godhuuf dhabee jira jechuudha. Ani isheen galgalas ganamas natti bilbilti. Ani nama biraa ina sodaadhe keessattuu ijoollee firaa akkasuma ijoollee naannootti simachuu baay'ee sodaadhe jira. Akka maatiin koo dhaga'u nan barbaadu jettee jirti. Annaa mucayyoon tuni baay'ee xiqqoodha waan guddoos taatee miti hedduu takka namatti dhaga'ama jechuudha. Riikaardii ishii na goote garuu baasus nan danda'a sagalee ishii jechuudha. Naannoo eessillee garuu sagalee ishii jechuu nan danda'a. Riikaardii hedduu na goote jechuudha. Innaa mucayyoo kanaa wanta ni godhu wallaalee bakka waanuman dubbadhu wallaalee sin jedhe bakka maaliif anis isheenis tokkuma jechuudha nuti hundi keenya iyyuu dalagachuu baane malee wanta kanaaf miti kan baane dalagachuudha baane akka carraa ta'e immoo ta'e ka erga ta'e immoo mucayyoo kana wanti godhanii fala wayii faluudhaaf malee du'i namni namaan jedhu hin jiru abadan maaliif biyya namaa dhaquun takka lubbuu kee baasuu takka maatii kee dhabuu takka waan baay'eetu si qunnama jechuudha biyya namaa jechuudha dhiisiti biyya ofii keessattuu waan baay'eetu nama qunnama jechuudha. Innaa kanaaf mi obboleettii keenya kana ammoo waan godhuun dhabee ani bakka isheen halkan mucayyoon nama anumatti bilbilti bakka nama takkitti bakka maali ani waan asi baradheef asi qofatti bilbilaa amma obboleewwan ishee hin beeku obboleewwan ishee hin jiru garuu obboleewwan ittiin bilbiltu firoota ishee durboota isheetti hin bilbiltu jechuudha sababni isaas maatiitti na himuu jedhe ani soo maatiin jedhe dhaga'ee maal rakkoo qaban jedhaan maaliif wanti godhan jiru ka bakka yookiin kan galtuullee ta'e osoo galchee illee bakka yookiin fi namtichi kun osoo biyyatti illee galchee baay'ee natti tola jechuudha garuu biyyatti sin galchine hanga ammaa jechuudha takkaa maal jennaan jedha jette amma wanti ishiin mucayyoon keessattuu iyyuu kan baay'ee siqaqamaa jirtu gaafa ulfi ishii guddate gaafa ji'a 4 ji'a 3 ji'a 3 illee uumamatti ji'a 4 ji'a 5 gaafa ji'a 6 gahu baay'ee guddataa gaafa sana rakkadha akkaman ta'a sa'aatii kanatti immoo fala wayii naa malaa yookiin ofan ajjeesa naan jetti bara ofan ajjeesa marzii dhugee naan jetti nan gorsa galgalas ganamas nan gorsa jechuudha bakka galgalas ganamas nan gorsa walumaan gorsuun haga kanaan ga'ee jira jechuudha ammas immoo namticha immoo lakkoofsa isaa naa dabarteetti na jalaa kaasuu dide maaliif akka inni ta'e illee hin beeku ani na jalaa kaasuu dide jechuudha innaa inni maasiin jedha yoo jedheen inni rakkoo hin qabu yookiin fi biyyatti si galcha booda yookiin immoo sin baasaa fa'a waan akkasii kanaan jedhe garuu eechatti baasa eecha waan kophaatti mana kiraa fuudhammoo ani waan wanni godhu bichaan na ajaa'ibe bara takka si baasa naan jedhaa bakka ani waan isaanitti illee isaatis naa galuu dide maaliin godhaanii ani ta'uu lubbuu kiyyan baasa bakka ani biyyatti illee galuu hin fedhu garuu immoo erga ta'een booda ani biyyatti galiin jedhaan mee obboloota koos maal jettu yoo namtichi kun anama doo namtichatti bilbilee obbolees namtichi biyya haa galtuun barbaada bakka biyyuma haa galtuun barbaada maaliif dirqama kaa biyya ormaa jirti wanta giddiiti wanta mucayyoon kun yookiin isheen barbaadee miti waan humna irratti raawwatame waan ta'eef
wanti gootin jirtu yoo kan danda'amu ta'e akka biyya galchuu akka biyya si galchuun jedhaan baqa dhukkuba jedhiiti akka biyya si galchuun jedhaan malee maali waan jedhu wallaale waan jedhu wallaale baqa galgara natti dawwalti ganama natti dawwalti yeroo rafu natti dawwalti hin boochesanii achi jechuudha mucayyoon hin boochi maaliif waan carraaqii akkana godheef maala obboleetti kosi qofaa miti ijoollee baay'eedha wanta akkanaa kan qunnamu jedheellee itti meetiin ture garuu isheen amanuu hin dandeenye maaliif nama haarawaa dhufe kana waan ta'eef baay'ee sin amananii sin wannoon jedhan siifi dhagaan jechuudha ijoollee haarawaa dhufan kun namaaf hin dhagaane maaliif mara namaa keessatti wanti nama qunnamu waan baay'eetu jira jechuudha hedduu nama qunnamu waan baay'eetu jira ijoollee kun akkuma ijoolleen ilma madaami tulfeechee ilma kan dhuguma akkasuma hin jira waanuma jiru kunniin sirritti jira jechuudha maaliif manni tokko gaarii ta'e manni tokko gaarii hin ta'u namni tokko gaarii ta'e namni tokko badaan ta'u kanaaf mana tokko keessa gaariinis hin jira badaanis hin jira kanaaf immoo wanti godhame micootu humnaa irratti godhame raawwate malee wanta ishee fedhii isheetiin himate jechuudha kan raawwate erga san raawwate immoo hafee jira ka wanta hafe immoo akkam gootaree shamar dubartii dhabar dubartii jechuun immoo hin beektan waan ta'eef waan kana isinitti mun jiru bakka erga humna ta'een booda immoo ta'ee jira wanti ta'ee jira maatiinis haadha ga'uu ani maatiin haadha ga'uu maatiin illee haadha gahanii itti si haa galchuu jedhee sanan ka'ee lakkoofsa irraa fudhee yoo gurguru namtichi ittiin hima haa galchuu akka galchu jedhee lakkoofsa ni jalaa kaasuu bannoo kiyya nalaa kaasuu dide jechuudha. Lakkoofsa daaratti wanda walee fi tureedha garuu daaratti wasanuu nalaa kaasuu dide jechuudha. Innaa ani namticha immoo sila wannoo isaa wasaappii isaa naan baane sila riikaardillee nan godhaaf ture wasaappii isaa naan baane jechuudha. Innaa amma wanti furmaata godhamu an akka kiyyatti meesin obboleewwan koo maal jettu an akka kiyyatti micayyoo kana gara biyyaa akka galtuun barbaada. Beekame amma asitti illee osoo as jiraatu ta'eeti dhugaa siniin jedha osoo natti dhiyoo jiraatte yookiin riyaad jiraatte micayyoo tana ijoollee ala jirtu nan baasisa garuu ijoollee wandaa beektan hin jirtanii tabuuk ijoolleen beektan tabuuk hin beektan jedhee yaada baay'ee fagoodha hin fagaatte tabuuk jechuudha baza achi jirti micayyoon kun ani immoo maaliin godha riyaanis immoo ani riyaadii cinaadha ani kiyya hardiin jira jechuudha ijoolleen beektan hin beektan ijoolleen yookiin Saudi Arabiyaa keessa jirtan hin beektan tabuuk baay'ee fagaata riyaad irraa jechuudha riyaad irraa baay'ee fagaata ani garuu gizee lama sadii dhaqeera bakka san gizee sadii dhaqe gizee sadii namsa shaamaaroo madaamii koo boqottisa wajjin dhaqe adaadatu achi jira obboleewwan isheetu achi jira iddoo suni namoonni beektanii akka Itoophiyaa keenyatti hin qorrattu bakka yeroo amma wanno yeroo asitti ho'u nu biratti amma gizee ho'u kana achitti qorri laala akka Itoophiyaa kana dasti jedha qilleensi isaa jechuudha yoo gizee gubaasan keessa jechuudha namni tabuukii beektanii achi micayyoon kan jirtu jechuudha. Ani immoo akkaman godha achi baasuudhaaf yookiin birrii wayiitti kaffaleetu osoo hin baase ta'e osoo dhuftu ta'e hin danda'amu kun birrii meeqa akka fidan hin beeku ani yoo ta'e gara kuma meeqa si fixa jechuudha. Gosa waaqa nuuf fide. Ana baay'ee fagoodha. Sa'aatii 8 moo 9 deemsisa makiinadhaan. Wanna sa'aatii tokko aeropileeniidhaan nan beeka. Aeropileen malee deemeen beeku aeropileeniidhaan sa'aatii tokko deema nan beeka. Dhugaas hin jedha baay'ee fagoodha riyaadirra. Innaa kanaafi achi jirti. Oduu as jiraate ta'e oduu riyaad jiraate ta'e ijoolleen jirtu fakkeenya kardii kanallee ijoollee baay'eetu jira. Ijoollee ala jirtu nan beeka. Riyaad keessallee ijoollee baay'eetu jira. Karaa tuktukiitiinuu gaafadhee fi nan baasi. Amma achi keessatti immoo naman beekullee hin qabu sobuuti. Ijoolleen beekullee tabuksan keessaa hin qabu. Micayyoo nama achitti qabatee yookiin nama seeraan qabee fi bakka haga ishiin da'umsa geessutti illee silaa namni gargaaru nama akkasii hoduu ta'e eegeen gaariidha. Garuu namni akkasii hin jiru jechuudha. Anama wanti furmaata isaa ishee micayyoo kanaaf laadha akka kiyyaatitti bakka namtichumti gara biyyaa nagalchi jedhiiti booyidha. Bakka wanni biraa hin jiru. Falli biraa waan godhuuf dhabeen wanni godhuuf hin jiru baasuu fi baastee nama ulfa qabu iyyuu akka gootu si dhiba. Namni ishee gargaaru gaafa baatillee rakkoodha. Kanarraa anama du'a isheetiif amma waan kana baay'isa yoo yaada maaliif gaafa madaama ishee dhageesse nasuma akkanatti qalti. Kanarra immoo osoo biyya galtee maal ta'a kan jedhudha ani akka yaada kiyyaatti mee obboloota koo isinillee akkuma isheeti akkuma anaati akkuma si'ii fi an tokkuma isheenis tokkuma hundi keenya sillee waa sirra ga'u hin beektu mee koomeentii irratti maalan godhi jedhaan obboleettii keenya kanaan maalan godhi jedhaan mee obboleettii tanaan. Amma ji'a lamaa fixuu gayyette. Amma kaa ji'a lama keessa ji'a lama fixee sadaffaa seenuu gayyette. Gaafa sadaffaa arfaffaa shanaffaa seenee immoo guddachaa deema waan ta'eef ani akka kiyyatti akkuma nama isiniin jedhe kana. Mee isinoo maal jettan? Mee koomeentii irratti naa barreessaa. Adaraa keessan hundumti keessaniyyuu
wanta yaada qabdanii maal akkan ishee godhu komeenti irratti na barreessaa maal akkan jedhuunis jechuudha. Mucayyoo kana hedduu takka garaana nyaatte maaliif akkuma anaati akkuma siin oduu anarra ga'e maalan ta'a. Bakka kana buustanii of laaluu qabdan. Nurras boruu yookiin ga'uu danda'a wanti kun hin beekamu. Kanaaf obboleewwan koo dhaamsisanii qabu immoo adaraa keessan manni badaa ta'e taanaan namni tokko badaa ta'e taanaan achumaa badaa waan akkasii irratti raawwatu badaati badaa. Dhugaa karaa irratti bayi badi baqa. Maaliif waan inni keessattuu abbaan manaa daa'imni irratti waan akkasii raawwachuu deeme taanaan eeyyiituma badi u'uu jedhituma ka'iitii babbadi. Bajaji bari urufa keessa jechuudha yaa urufa yoo baate gaafa sa poolisii si qaba gaafa sa poolisii timta waan ati xalabaa jirtu poolisii timta akkana kanarratti raawwachuufan jalaa badeettaan baqa ofii isaatii fi bilbilanii yaamanii namtichi san qabsiisu jechuudha gaafa sa rakkin immoo isa ragaa gaafa san jechuudha kanaaf adaraa keessan akkas godhaa malee adaraa keessa waan akka mucayyoo kanaa rabbi isin hin qunnamin illeedha waan isin hin qunnamin ijoollee baay'eedha garuu kan akkasitti jiru kan ijoolleen ilmi madaamii akkas ijoollee baay'eetu jira garuu kuni wannaadha akkuma jechuun carraadha akkuma isimmoo wanta namarra ga'u hin beekan anarra ga'u akkas taate yookiin maaliif akkas taate ishiin jechuu dandeessan hin danda'amu kun danda'amu dhiira bira jirtaa bara dhiira bira waan naafiyyuu obboloota koo adaraa keessan of eeggadha waan biraa anas ni dhaamu adaraa qofa of eeggachuu qofa sinii dhaama akkasumas immoo warri mucayyoo kana maala godhii biyyatti haa galu jedhiini biyyatti naa galchi jedhiin jettumoo akkam gooti garuu meeciniitii irratti beena ajjeesuun si waan oolle lubbuu ishii ba'u ani lubbuu ba'u ramoo gara biyyaa haa galtu maal haa dhalatu kan dhalate maal lakkoon qabu bar rabbi maal rakkoo qaba rabbi nam ilma waan waaqayyo sii kenna rakkoo qabu garuu dhugaa waaqayyo anis osoo ta'e akkasan godha malee akka yookiin ishiin lubbuun kiyya bahuun barbaadu biyyatti baqqaa maaliif waan biyya ormaatiin jira waan nagiddiin irratti raawwatame akkaman godha nuti dubartiidha barna waan hedduutu nu qonnama kanaaf namatti murteessuu hin danda'amu waan ta'eef kana koomentiitti na barreessaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebiitti immoo viidiyoo kanatti turtii gareessiin jedha akkasuma warroon immoo chaanal kiyyaa faaraa taatanii sabiskiraayibii laayikii gochuudhaan jajjabeessaa warri jajjabeessaa jirtan hedduu galatuma ulfaadhaa yaada fi xeeqoo qabaatan immoo koomenti irrattis barreessuu hin dagatinaa akkasuma yaada qabdanillee adaraa yaada keessan naa qoodaa yaada keessan nan barbaada akka mucayyoo kana deebisee fi akka mucayyoon kun sa'aatiin biyya isheetti galtuun barbaada.